أشما حركفنا خدم تطافي هربكتوتا بلسو تيفي ونقودو كنيا كانوا يا حراتي ودو يا الرهولي أنسوري السواتي إذا داو تطافي هربكتوتا بلسو تيفي محمد أمور سكن تاخين يتين وفانا تراب Ijoo oduu waraanni murna bilchiginaa godina baha Harargee aanaa Qarsaa Haramaayaa fi Kombolchaa keessatti uummata irraan darara ga'uun hammeessan. Godina Harargee lixaa ona Odaa Bultuun keessatti dabballoonni sirnicha gandoota baadiyyaa keessatti bishaan obsiisuun namoota irratti reebicha gaggeessuun fi uummata butuun leenjii waraanatti ergaa jiru. Waraanni faashinistii PP godina Arsii baha aanaa Xiyyoo keessatti namoota nagaa hidhuu itti fufan. Waraanni murna bilchiginaa godina Qellam Wallaggaa aanaa Saayoo keessatti daa'ima tokko ajjeesuun tokko madeessan. Godina Harargee lixaa ona Odaa Bultuun keessatti dabballoonni sirnicha gandoota baadiyyaa keessatti bishaan obsiisuun namoota irratti reebicha gaggeessuun fi uummata butuun leenjii waraanatti ergaa jiru. Waliin oduu kana hojii sabaati. Godina Harargee lixaa aanaa Odaa Bultuun keessatti dabballoonni sirnicha gandoota baadiyyaa keessaa milishaa qabsiisuun namoota irratti reebicha gaggeessuu fi uummata butuun leenjii waraanatti ergaa jiru. Guraandhala 28 bara 2023 murni bilchiginaa barcuma siyaasaa isaa tiffachuuf qe'ee Oromoo mara keessatti hidhattoota bobbaasuun uummata saamsisaa reebsisuu qaamaa akka irraan ga'u taasisaa jira. Haaluma kanaan guraandhala 25 bara 2023 aanaa Odaa Bultuun ganda burqaa godootti ilma maqaan isaa Abdallaa Ibrahim jedhamu reebuun harka isaa yoo cabsan hospitaala achumaan magaalaa Baddeessaa jirutti akka hin yaalamne gochuun yeroo ammaa magaalaa Cirootti wallaanamaa jira. Bishoonni bilchiginaa kun magaalaa Haroo Diimtuu keessaa ammoo Muhammad Umar Bakar nama jedhamu mataa rukutanii buruqsuun barameera. Sirni bilchiginaa karoora hawaasa Oromoo maqaa waraanaa fixuu qabaachuun waggaa keessatti maatii tokko keessaa namoota 3 hanga 4 humna walitti qabee gara leenjii waraanatti erguu marsaa kanas bifa haaraan itti fufaniiru. Ona Odaa Bultuun magaalaa Burqaa fi Haroo Diimtuu keessatti namoota humnaan qabuun gara leenjiitti erguu qopheessaa jiraachuun maddeen himuun akka aanichatti namoota 300 qopheessuuf ramaddii fudhatanii hojjechaa jiru. Kana malees aanicha keessaa maallaqa 2,000 hanga 3,000 tokkoon tokko namoota kaffalchiisaa jiraachuunis maddeen dabaluun bilisootii itti himaniiru. Waraanni faashinistii PP godina Arsii baha aanaa Xiyyoo keessatti namoota nagaa hidhuu itti fufan. Dinoo Kanaadaan bilisummaati. Waraanni faashistii PP godina Arsii baha aanaa Xiyyoo keessatti namoota nagaa hidhuu itti fufe. Guraandhala 28/2023 gareen miidhaa uummata hooma muruu fi iskii dhuguu fi of ijaaruun bilchiginaa waraana naamusa hin qabne hawaasatti bobbaasuun badii tokko malee namoota nagaa hidhuu kan jiran yoo ta'e gama biraatiin kamisa darbe guraandhala 23/2023 godina Arsii baha aanaa Xiyyoo magaalaa Haatar Gannat irraa obbola lama maqaan isaanii Muusaa Amaanii fi Alaamuddin Amaan jedhaman badii tokko malee qabani. Waliiwwan lamaan kana maatii keessattuu waraana bilisummaa Oromoo ganda Boosaraa Alkoo fide jechuun waan isaan keessaa hin qabne yakkanii buufata poolisii aanaa Xiyyoo magaalaa Sallaa jiru keessatti hidhanii jiru. Waraanni bilchiginaa kana duras maatii fi firoota ijoollee kana Oromummaa yakkuun daa'imman waggaa 14 osoo hin hafin mana hidhaa keessa jiru. Abbaan dargaggoota kana obbo Amaan Gammadaaf obboleessi isaanii obbo Kamal Gammadaa dabalatee namoonni 14 kanaan dura qabamanii turan hanga ammaatti osoo hin gadhiifamin jiraachuu maddeen bilisootii itti himan. Waraanni murna bilchiginaa godina Qellam Wallaggaa aanaa Saayoo keessatti daa'ima tokko ajjeesuun tokko madeessan. Waliin oduu kana hojii sabaati. Waraanni bilchiginaa godina Qellam Wallaggaa aanaa Saayoo keessatti daa'ima tokko ajjeesuun tokko madeessani. Guraandhala 28 bara 2023 waraanni faashistii PP ilmaan Oromoo gocha isaanii osoo adda hin baafatin rasaasatti roobsuun ajjeesuun godina Qellam Wallaggaa aanaa Saayoo keessatti daa'imman lamatti rasaasa dhukaasuun tokko ajjeesuun tokko madeessan. Leengadda guraandhala 26 bara 2023
23 aanaa sayyoo ganda gureeggee bakka addaa waldoo jedhamu keessatti namoota deebii cidaan deeman turan irratti dhukaasuun daa'ima waggaa 13 gabayee adamsuu jedhamtu rasaasaan rukutan. Daa'ima maqaan hin geenye tokkos rasaasaan madeessaniiru. Daa'imman Oromoo bakka deemanitti irbaata rasaasaa kan godhu waraanni bilxiginnaa badii tokko malee ajjeesaa fi madeessaa waraanaan nagaa eegsisuu jechuun miidiyaarraa holola. Maatii daa'imman isaanii kichuutti citee reeffa kaafachuun kaleessa guraandhala 27 bara 2023 bakka hawaasni naannoo fi firattoonni argamanitti sirna awwaalchaa gaggeeffatan. Murni bilxiginnaa karaa Abiy Ahmed ajjeesuun moomuudha jechuun turuun booda irraa duutii impaayiratti keessaa kan Ameerikaa gadi jechuun ajjeesuun akka itti fufu kallattii akeekee har'as golee Oromiyaa cufa keessatti ilmaan Oromoo ajjeesuun maatii boosisaa akka jiru gochi abaaramaa raawwachaa jiran irraa beekuun ni danda'ama. Waraanni humna bilchiginaa godina Bahaa Harargee aanaa Qarsaa Haramaayaa fi Kombolchaa keessatti uummata irraan darara ga'uun hammeessan. Bal'ina oduu kanaa daandii bilisummaati. Waraanni humna bilchiginaa godina Bahaa Harargee aanaa Qarsaa Haramaayaa fi Kombolchaa keessatti uummata hiraaruu itti fufeetii jira. Guraandhala 23 murni maafiyaa ilmaan Oromootti daba hojjechuuf finxaaleeyyii fi Oromoota garaaf jiraataniin humsaa saammoo aangoo irra jiruuf aangoo dabalataatiif saboota garaagaraa uumuun uummata dararuu itti fufeetii jira. Gidduu kana guraandhala 25,2023 irraa qabuun uummata ba'aaf gala dhorkee waraanni bilchiginaa Bahaa Harargee aanota akka Qarsaa Haramaayaa fi Kombolchaa keessatti uummata dalagaa dhorgaa jira. Gama tokkoon hiyyummaa balleessuuf hojjedha jechuun daldala siyaasaa kan taphatu bilchiginaan gama biroon ammoo loltoota itti bobbaasuun ooyiruu irraa qonnaan bultoota ari'aa daldaltoota imala dhorkee akka jiru beekama. Aanota sadeen olii keessaa tokko rakkoo gurguddoo maqaa sakatta'insa waraana bilisummaa Oromoo jedhaniin bobba'uun saamichaa fi gudeeddii hidhaaf reebicha uggura sochii gaggeessu. Aanota kanneen keessatti namoonni akka fedhanitti socho'uu dhabuun aanaa biraa irraa aanaatti aanutti deemuuf waraqaa eenyummaa agarsiisaa sakatta'uun maallaqa baatanii yoo socho'an maqaa woboo deeggartan jechuun harkaa samaa akka jiran Bilisoo TV'tti himaniitii jiru. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota Bilisoo TV sagantaan oduu keenyarraa qabannee isiniif dhiyaanne asirratti goolabna. Sagantaalee birootiin hamma walitti deebinutti qophiilee Bilisoo TV hafa waliin turtii gaarii.